saati ijoollee miskiina kana hararge jettanii arsi jettanii gamaa gamana wal morkattanii qabu kana dhiisaati hundi keessan bakka jirtanii mormalleedha afoo dhaabbadha hin ta'u kun jedha an harargeedha akkana ta'e jedhina arsiin maa kana qabden jedhina hararge maa kana qabden jedhina kun waan fafaati zulmi afoo dhaabbadha morma akkuma jirtanii muslimtoon zulmi afoo dhaabbadha morma akkuma jirtanii muslimtoon hin ta'u jedha arsitu naa qabe jettee hin deeggarin harargeen naa qabe jettee hin deeggarin wallon naa qabe hin jedhin nuti dhiiran jedhin wallahi dhiirummaan kanaa miti ati asfala saafiliin taate boru guyyaa qiyaamaadha jiru duniyaa irratti illee rabbiin sinniisu kanuma waan ani isinitti dhaammadhu an akka kiyyatti hawaasa kiyya isini galtee an akka kiyyatti gosa kana wala maali kanaadhaa miti kan dubbachuu jiru akka muslima tokkootti wanni kun zulmiidha dhiisaadha وان كان رفع فرمات أقول على كدبتشو تريسا كنا ربي سبحانه وتعالى سناتيك سوا جوليك نجم موجة ربا كيس قبتا جرتن قبنا لما فهموا في اللي قبتني لما تالي نقبض جرتن ربي سني اللي هارا سني اللي هكا جرتو دعاء قد تنو سني قدا تانا مو ظلمي ديسا سني جدا أكسيتي تنو مدام مديتين بو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برومان وكيسني تاتا وابو صبر الدين أكاس إن شاء الله هيا السلام عليكم أستاذ حمزة قال توما حمزة الرفي ومسابر صدام ده لكن دكتور أسلين أموا كان دابا من إيسا كابا جد جدينا أمارا كون كابواني دوفا إن شاء الله ربي والله جل كن ربي يا أرارسو وريرو أستاذ لمانا بنانين سفاي ربنا جاه أبوسو بكجير ترينون دكيسانو جما جمانان نجاي على بسارة والإتتري الكاولين شابسيتو Ararge bakka buutee tiniin arge kophatti itti bilisoomsitu hin jiru. Arsii bakka buutee arsiidhatti kophatti bilisoomsitu hin jiru. Miidhaan keessan hunduu tokkuma foon waa takka abbaan dha'e ofin hambisuma sanitti jirtani wanni mataa walitti jabaattaniif wanni takka isin wal tumuun wal madeessuun wal ajjeesuun wanni ganda keessanillee kutaa keessanillee fayyadu takka hin jiru miidhu malee kanaafi kuni. Dogoggora seenatti seenaa xuraa saba keessan irrattillee ganda keessanittillee hin dalagina waan boru dhaloonni itti maqaa bahamaa isin kaasuun dalagina isiniin gama warri gamaa gamadaan isiniin jechuu barbaada hundumaafuu rabbi qabban haa buusu bakka jirtan akkuma duraanitti jettee warra koomentiiti warra mana banatee wal arrabsuuf hin laalina boru inshaallah manumaaf sabra diinitti walitti deebina hayye. Ustaz Hamza jirtu Hamza اوكي ان شاء الله مي يا ربي هالافسو ربي نجا ابوسو يا ربي ساعه سو مسجل رتي ولد ان شاء الله ساعه سجل ولد بنا اما ربي سيلا في ستي نمنو كل ان شاء الله تيك توك رونا جمود ناج لو ولا بمجراتي يركمنون ايسا حواس فندرتي حواسني أرجو كبا فول حواس درا قد يفهموا كبا لكنني دعونغران قد يساتين قد ينسينا نما كاميران فول أجرو تركما دياتو كبا ارتمتي جنينغستي بني رفي مال غنره أكاسي شو لجول هرري مينا من رفسو ديسا خلاص يول أرسل لنا من رفسو ديسا ولنا رفسنا والجلا هفا لولي نيجا جرنا نقوو منا Hararge farsi wolotte lola fokkata kana nagarre wajjimma farsi wolotte yeroo qaba ummanni araadaadha gartee miti wal jala dachai wal jala gale garuu ummanni hararges gowwaadha arsiinis gowwaadha gowwaa wal qabatee wal gadhiisu dide ilkaanii wal ciniine wal qabe dhageessanii miti karaa singaa isin kolfaa jiran hararge harka siidhaa jira kutaan bira arsiisifillee harkuma siidhaa jira jidduu kana maali miskiinuma keessatti dhumataa jira miskiinuma keessatti dararamaa jira jimma miidhamaan jirtu wallaga miidhamaan jirtu arsiin hawalloon harka see rukutaartu miidhamaan jirtu kan miidhamaa maali arsimaa fi harargeedha maali bara jismiin isin arifatu gartanii miti gaafanii shiinni keessan qeensiin keessan dhufee isin fudhaa dhaabbate wal dhiisaa hin gaa asiin dura lolli garreerallee lolchiifni garreerallee lola akkanaa nagarre lola fokkataa lola dhaabbannaa hin qabne kaadha eegalee amma ka'u amma eegalee amma ka'a amma dhaabbata amma ka'a agartee miti ima wal harkisa jechuudha kanaaf ijoollee hararii illee nama arrabsuu dhiisaa ijoollee teessan akka gadhiiftuu godha nullee gad isinii himna
dhageettanii kana booda namni akkan tumamne namni biraan tumama yoo ta'e ittuma fufa egaa dhaabbadha bakka hinga wallollee jirra kana wal garree jirra dhageessanii miti wantummaa yaadni isin qosseentanii galfatanii illee jiru yookaan galatoom jedha ijoolleetti san deemaa qabadha ni wal qabanna ka ulamaayeen achirratti sheekonni gugurdaa nutti taasan dhiisa haa galatoomanii ifaajaniiran taaniiran qaaranii jiranii miti ijoollee arsii gadhiisa harargee gadhiis ni himna kanaan ala waata akka hin jiran deema ijoolleen jimmaallee galatoomaa isin qabanya yaada biraa guddaa barbaannu eenyuun galcha Fuad dubbadhu. Culture jiraati shabu. Welcome bro. eenyuun galche diroonii maa galchite diroonii warra wannaati kanaaf ijoolleen teenna namni nama harka qabdan dhiyaadha keessa nu dubbisa nageenyaafu kalaasinga wallollee jirra gaafa walloo isa kanuma jennee araarsine ijoollee wallollee gabbaate nu ga'ee dhaabaa itti kalaase ijoolleen teenna nama hin qabina arsii nama hin qabina harka qabul dhahee nagaa adda gale gaafa jimmaallee jimma assalaamu alaikum gadhiisi haganuma kalaase harargeellee achi yoo ta'e fidee gadhiifte nullee asii gadhiifne yoo nu asii gadhiifne asis gadhiifte adda galle dhageettanii miti kana godhuun nama hin dhibu kana godhuun sammuutti deebi'uudha maraatummaa amma keessa jiran keessaa bahanii sammuutti deebi'uudha sammuutti deebi'a bakka maraatummaa keessaa ba'a maraatummaa dhiiga maraatummaa dhiiga wal jisan hinga Yoo garbee gisee takka yaadana fuudhe. Ijoolleen teenna ijoolleen arsii namni keessan qabameemi akkuma wal beektan namni keessan eega qabameen booda suuraa isaa kaafattan namni akka wal beeku miidiyaa kanarra namni wal hin beekne hin jiru. Akka wal beektan ijoolleen keessan warri qabame jechuudha. Qabaatiin suuraa isaa waliin fidaa asirra akkuma amma jarri keessaa walitti ergaatiin jiran isinillee keessaa wal dubbisaatiin suuraa ijoollee teessanii qabamte fidaa asirra. Gorannee jira dhiisii agarsiifna argisiifnee jirra. Achitti agarsiifnee wali qabannee jira suuraan ni jira. Ijoollee teenya tattumaa miti harkaa qabna kalaas. Maaliif hin barbaachifnu iyyuu suuraa keenya qofa ni qabanna ijoollee teenya tattumaa miti ni qabannaami gannuu dhiisee ni gadi kalaas kana qofa. Boroo wanti kun goolabamuu qaba. Dhageeffadhu baachuu gara kan margaan jirtu wal dubbii gara deemaatiin jirtu jarri kun iddoo jedhanii fidaatiin jiran ijoolleen teennallee akka wal beektan. Handoo dhageeffadhu qaba. Ijoollee arsii ajjeesee miti. Yoo nu gaafatanii nu gadi dhiibne ragaa nu fidanii ebaduu kana gannu dhiisaa inni nu gadi dhiibne eedu enaa beekanii nullee du'e jennaani gartee miti waan nu harka jiru tokko waan jookar yookaan nama biraa harka jiru tokko achi taa'ee du'e hoo ati jetti fakkeenyaaf ati mana kiyya keessa hin jirtu achi teessee ebaduu sun du'e hoo jette mirga qabda haasa'uu dandeessa akkasitti fakkeenyaaf ijoollee arsii harka jiraa miti gaafa arsii gaafatanii dhabani du'e haa jedhanii dhageesse nama keessan ka harargee gadi isin dhiibna isinillee ka arsii gadhiisa. Guutuu akkasii walii galle jidduu kana kan hin jiru yoo harargee ajjeeftee jiraatte beenu garuu kaasii ijoollee arsii harka jiru guutuun hundi jira namni illee takka hin jiru gadi isin dhibna gadhiisa isiniif ta'e yaadni kiyya inni ta'e namni kana balaaleffatu ni jirta waati lola keessa jira. Haalaas yaadni keeroo ta'eetiin jira ijoolleen teenya harargeen isin bira jirtu boru qabaatiin fida kanaas achiillee akkanuma jechuu jirani. Yaadni keenu ta'eetiin jira akkanumatti deema. Mana keetii bifa jahamman yaada. Gadaa galcha. Mana busar gadi nama kuusha. Dhageettanii miti taaftaa godhame hundi keessanii. Seenuu ni jedhe. Baay'ee sagalee kan ta'e. Wanni godha. Yaadni qabatu miti yoo haasaa. Wallahi komintii ijoolleen dhafeetu. Doktor Abdiisaa neetworkii isin ilaa jira silaasin gaggalcha. Yaani keessanillee yaaduman akkana kanatti fakkaata. Waan balaaleffatanii qabdanii namni balaaleffatu hin jiru. Namni naga jibbu hin jiru. Dhageessanii miti. Wallollee hin gaafalaas. Dhaabbadha. Ijoolleen teenya nama ka qabdan fidaati. Kana booda immoo ka biraan qabna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaaddi fidhaa foolii na godhaa hundi keessanuu. Tiktookiin yaaddi si foolii godhaa. Hundi keessanuu foolii godhaa. Wayyaa gadaa baga dhufte. Akkamiin nagaami sagaleen kee jira? Doktora kana galchaa doktori Abdii kadhu kana galchaa. Nama biraallee gaggalcha namni yaada dabarfatu jira dubbadhu. Okay. Riyaad Bullo. Riyaad mutti rakame. Waye kada. Mucaan
du'e jedhanii hin jiramu akkama obboleessa kiyya. Kiyya Oromoo dadhabne. Mee obboleessa waan akkasii isa. Injira. Du'e injira. Amma Hamza Mawuddaa maal jedhe seetama ila gada. Amma dhageeffadha jira. Hamza meeqa Hamza maashim tumaa jedhe seeta gada ila dubbiin teeta. Hamza ila gada. Hamza maashim tumaa jedhe seeta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Garuu nama araaraatii jaarsa biyyaatti dhageeffatu. Araaraa kan jedhu heebi silaa waan sanuu akkasii dubbatuun qabu. Miskiin wal ficcisiisu ta'a. Oduu namni du'ee akkasii dubbatuun qabu maal jedhe seeta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mucaa kanan gartanii kana duubaa kana. Dhageettanii miti du'ee rabbi isaa araarame. Garuu mucaan ishee arsii harka jira. Inni eessa jira? Itoophiyaa jira. Moo Ameerikaa jira? Gartanii miti. Mucaan nu harka jira. Du'e jettanii miti. Yoo nu burfinnee isin garsiifneewu. Amma ila jookar ila anini wanni argachuu duduuf tokkoffaa akkaataan adeemsi inni ittiin dubbataa ture jalqabumarraa sirrii miti. Namichi gaarii ture haga eenyu bada gurbaani eenyu ittiin sun morma guutoon sun ol seen hin jijjiirame beekta. Anini mucaan akka jiru si jammar mucaan hin tumamne jechuudha. Mucaa bulloonfaa hundi keenya achi keessarra mucaan tumuu sodaatee dhiigas hin baafne akira mucaa wallollee gabbuufne mucaan akka jiru hin beekne. Kana sababatanii ammoo ijoollee arsii ajjeesuuf warri deemaadhaan waan biraatti hin galina. Boru mucaa kana baafnee isin hin mul'ifnaa waan biraa kan finne jidduu kanatti mucaan lubbuun jira warri iyyitan hin jira. Naaf kolcha obboleeyyan kayya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama hojii daqiiqaa takka yoo naa kannitan. Osuma namni waa dubbatu mutti akkaataa abbahu ayee dubbadhu. Naaf kolcha yoon isin mufachiisuu baadhee obboleessa keessanii. Yaa ani dhalata Harargeeti garuu ani Oromoodha. Hoggaan dubbadhu akka Oromootti hin dubbadha. Maaliifi waa hedduu dubbatamee jira waa hedduu dubbachuu jira har'allee waa hedduu dubbachaa oolle yoo dubbiin tirfii qabaatte dubbiin kana caalaa haasa'ame hin jiru. Ammoo wanni amma murteen amma jookar jechaa jiru kun qoftiin gahaadha. Dhumni isaa murtee kana tahuu qaba. Ijoolleen keenya Harargeedha. Wallahi namni ilma arsiidha dhiiga baasee an Oromoodha jee hin fudhadhu. Akkasumatti ijoollee arsiillee ijoollee dhiiga Oromoo baasanii ani Oromoodha jee hin fudhadhu. Difachaa ta'e malee. Wanni darbee ni gaha dubbii qoqqotuun tirfii miti tirfii hin fidu. Oromoon Oromoo moo hin jiru. Oromoon gootummaa keenya immoo walirratti osoo hin ta'in diina keenya irratti deeffannee diina keenya ofirraa haa dhoorginu. Ajandaan kuni ajandaa diinaa waan ta'eef kan dabre hacitte gundoodha haafte guddoodha jee Oromoon kiyya hoggama himas. Waan darbe dhiisa eenyu kaasee eessaan dhufee namni dubbii fituu deemu dubbii hoggaa heeraan fitan ragaa walitti hin barbaadan. Dubbii haatee badiin gaggeeffamtee badii hafte akkan dhufnee fi badii kana caalu kan dhufneef dubbiin dhumu. Malee ragaa akka seeraatti waliif fidanii wal qasasuu fi miti. Manguddoon hoggaa teessu dubbii ni gabaabsiti. Akka itti gabaabsitu. Karaa nama irra jirru kuni dogoggora seennee jirra hundinuu obboleeyyanii dhiifama. Kan kana booda ammoo nutti hin baruu if duran balleessinu jaaniiti afaan gabaabaadhaan irraa bahan. Malee wanti dubbii alanfatanii abalu maal godhee mariyoo marree godhee janii bakka hunda qabachiisan dubbii dheereessuu yoo taate malee bu'aa takkallee hin qabdu. Adaraa obboleessaa, adaraa lafee bareentu, adaraa Oromummaadhaa. Isin hundinuu dhiigni isin buustanii yoo akka arsii taatee dhiiga Harargee buustanillee dhiiguma Oromooti. Ijoolleen Harargee ka dhiiga uummata arsii buustanillee dhiiguma Oromoo buusu jirtan. Waan kanaaf namni tokko ka isin galatoonfatu hin jiru. Seenaan ganaa isin kanaan barreessitan yookaan gootummaan isin kanaan barreessitan tokkollee hin jiru. Qaanii malee. Kanaafuu please adaraa lafee adaraa obbolummaa. Kana hoggaan jiru wal sodaachuu miti. Ammoo waliif dhiiga tokko ta'uu keenya. Namni hin tolfanne nuti hin tolfanne rabbiitu dhiiga takka nu godhe. Kanaafuu dubbuma amma jookarri jeetu kana qofa irratti haadhumtu dubbii alalchuun hin barbaachisu. Isinis ijoollee harkaa qabdanii gadhiisaadha. Ijoolleen Harargee jirtaniis warra arsiidha jettanii qabdanii jiraattan gadhiisaa obboleeyyan kiyya. Hadaraa lafeedha.
wallahi dubbiin tuni booda dhalatee san keessatti namni waan kana gandummatti mataa qabatee nama miidhe wallahi rabbiin nama tokkolleef biran kutu. Seenaan isaallee namni mukarraa dhalate hin jiru, namni dhagaarraa dhalate hin jiru, namni hundi bakka qaba. Namni amma ilmoo namaa qabee akkana godhu jiru kana walumaan itti dhufna maal akka inni ta'u jechuudha. Kanaaf waan bade qaama duraatiif dhiifama saba akka sabaatti dhiifama gaafadha. Isin hundinuu namni waan kana keessa harka naqatee dhiifama jedhaati ummata gadhiisa. Deemaa dalagadhaa of jijjiira. Iyyummaaf biyyaa baatanii daangaarra wal lolu hin qabnu. Arsii fi Harargeen asitti waliin lollee waliin nyaachaa jirra. Please dammaqa. Ajandaan kun ajandaa diinaati malee ajandaa Oromooti miti. Hanganumaan isiniin jechuuf akka Dr. Badiritti yoon isin mufachiise noof kolchaadha. Galatooma nagalchuu keessaniif nagaatti. Galatum Dr. Wallahi. Galatum yaada bareeda yaada mee xiqqoo akka nama Hararge tokkotti waasin jedha. Ani Oromoodha jette dhalataanii lafateeti Harargeedha qeeteeti Harargeedha. Oromoodha namni gaafa ganda fi godhate bakka fitti gala qe'oo fitti gala waan ta'eef. Ijoollee nu fakkeenyaaf amma ani nama waan kana keessa jiru ijoollee nama gasteeraa kun hundi hiriyoota kiyya. Warra waan kana keessa illee waliin jirru yookaan warra na beekan uduunuu waa kaballeessuuti warra na qabuu danda'u. Kanaaf ijoollee keessanii akka waan kana hidda kuttu nu fakkeenyaaf nama akka mataa kiyyaatti nama Harargee harkaa qabu gadi dhiisisiisa gadi dhiibnaa arsiinis akka gadhiifamtu achi jedhe. Kanaaf akka ijoolleen keessa waan kana raawwattu akka ijoolleen keessan isinillee akka nu asii bakka buunee nama qabisan bakka buunee nama Harargee kan qabne gadhiibna jedhe kanatti akka ijoolleen keessanillee waan kana gootu asirratti ijoollee keessanii dhaamsa tokko dhaamsisin jechuu barbaadeeti. Tolee waan kana illee gadhiisisiisee guyyaa tarii yoo toora sa'a 9 haga sa'aatii 12 waan kana haasaa oollee gara nama 200 nu dhageeffachaa ture. Anaa fi Dr. Muhammad ka CGTN mucaa dhalataa Baalee mana murtii guutuutti waan kana cimsinee balaaleffannee ijoolleen sababa san booda gadhiifamanillee gara keessaatiin isin erguun danda'a nama 5 ol hatattamumatti yeruma san dhagaanii gadhiisanii even nuti maal fudhannee nama ijoolleen Arsii yoo jiraattanii nama isin qabee warra Harargeedhaa abaluun nama kana nurraa qabee jaati gara keessaatiin nu ergaadhaan nuti immoo nama kana haga ganda isaatti barbaannee haga seera jalatti illee oolchuu dandeenyaa jennee waan itti gaafatamummaa fudhanneetu jira. Akkasumatti Dr. Muhammad illeen waan kana akkasumatti ijoolleen Harargee kan Arsiin qabee jiru abaluun nu qabee jaadha nuuf himaadha jee responsibility akkasii hagatti fudhannee jira. Kuni maali obbolummaa jabeessuudha. Kuni maali dirqama lammummaa bahuudha. Namni immoo nama obboleessa isaa ajjeesuudhaanii faarfamu tokkolleen isaa hin jiru. Even ijoolleen Harargee kanas jala jirtaniis ani amma Harargee Arsii jeetii miti waan kana kaneen dubbachuu jiru. Nama isin harka jiru isin lachuu gama lachuuti nuuf gadhiisa obboleeyyan kiyya rakkatanii biyyaa deeman malee lolaaf biyyaan deemne daangaan ichi nuu qabachiisan hin jiru. Rabbi keessaniif jecha ijoolleen Arsiis ijoollee Harargee kan qabdan gadhiisa ijoolleen Harargees ijoollee Arsii kan qabdanii gadhiisaatii wajji nyaadhaa wajji dhugaadhaa isinin jechuun fedhe carraan argadde hundaan wanneen ani labsu kanumaa jechuudha. Dasta na dubbis keessaa. Dasta warra daabbaa. Ayyee